Meshallee addaa meeshaalee kaalisi isaa eeggate akka jookii bishaanii akka bocu akka feermuuzii kun argitanii kun feermuuziidha. Feermuuzii baay'ee bareedaa ta'edha. Kun akkuma argitan kanatti kanneen isin qabadhee dhufee akkasuma mootiyyuu akkasuma burcuqqoo bishaanii isin qabadhee dhufee meeshaalee baay'ee babbareedudha. Baay'ee kwalitii isii ta'e eeggate meeshaalee hedduu akka miidhagduudha. Akkasuma ammallee hordoftoota kabajamtoota kiyyaa akkasuma ammallee sifraa nyaataa yookiin sifraa kana wanti an irraa maradhadhee addatti jira jechuudha. Saraaha jechuudha. Akkuma argitan sifraa baay'ee bareedaadha. Sifraa xiqqaa fi guddaa jechuudha. Sifraa nyaataati. Kun akkuma argitanitti akkuma argitan sifraa baay'ee bareedaadha. Isinitti agarsiisa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fayya keessanii jecha ani illee naga goote alhamdulillah galata rabbii har'a meeshaa ani qabadhee isin dhufe meeshaa baay'ee bareedaadha. Feermuuziin kun feermuuzii oriijinaaliidha. Feermuuzii lama jechuudha. Feermuuzii shaayii fi feermuuzii bunaati. Meeshaa Dubaay akkuma argitan kun kana fakkaata. Feermuuziin kana oriijinaaliidha. Baay'ee bareedaadha. Ammas akkasuma jookii bishaaniiti jechuudha. Jookiin bishaanii burcuqqoo wajjin bitama. Jookii baay'ee bareedaadha argitanii. Jookii hedduu takka bareedaadha. Akkuma isiniin jedhe sifraa kana maaliif isinii kana filadhe isinitti fakkaate waan hin filadheef qaba. Sifraan hedduutu jira. Dhugaa rabbii dubbachuuf sifraa kana keessi isaa oriijinaalii kan ta'edha. Kun olaala. Sifraa kana maaliifi namoonni tokko bifuma gubbaa bichaa ilaalina. Faayidaan isaa kana jechuudha. Faayidaan isaa kun argitanii waraqaan isaa oriijinaaliidha jedha. Akka ofii kiyyaatti filadhe sifraa baay'ee bareedaadha. Baay'ee bareedaadha. Ani beeku ka. Hedduu akkanatti tolee sifraa xiqqaa fi sifraa guddaadha. Bakka namoonni tokko hin jiranii miti warroonni akkanumatti maal keessa isaanii isin agarsiisa. Keessi isaa kana fakkaata. Keessi isaa baay'ee bareedaadha. Sifraa bunaatii fi sifraa nyaataati isiniin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota keenya akkuma isiniin jedhetti meeshaalee hedduu na biraa qabdi obboleettiin tiyyatuuni. Barbaree qabdi, dhadhaa qabdi, walumarrattuu meeshaan isii namni gizee tokko waan bitatu beeka. Gizee tokkotti bakka tokko ga'u. Kunillee meeshaan obboleettii keenya meeshaa baay'ee bareedaadha. Wallahi lazim kaartoonii qaba. Kaartoonii mataa isaa qaba. Bitamee keessa kaa'ame jechuudha. Kaartoonii wajjin isinii kennanii beekan ijoolleen biyya arabaa jirtan keessattuyyuu kaartooniin isaallee kana kaartoonii kana wajjin hamma gaafa isheen galtuutti kaa'amaaf jechuudha. Kunis burcuqqoon kaartoonii qaba. Kaartooniin keessaa yaasee isin agarsiisuudhaaf malee burcuqqoo baay'ee bareedduudha. Lafallee hamma feetee hodhofte daftee akka laayyootti hin cabdu. Kuno akka laayyootti daftee hin cabdu. Burcuqqoo baay'ee bareedduudha burcuqqoo bishaanii. Akkasuma jookiin bishaanillee hedduu takka bareedaadha. Jookiin akkasumatti kaartoonii mataa isaa kaartoonii keessa kaa'amee akkasumatti hamma gaafa abbichi galuutti jechuudha. Jookii baay'ee bareeda. Bakka foormii qaba laala. Bareedaadha. Akkas isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota kiyyaa namoonni meeshaalee garaagaraallee barbaadan shiroo barbaree warroon barbaadanillee shiroolleen kun akkasumatti jirti barbareellee ni jira. Anama kana nu shiroon kun ashagamee ala deema naqamee dumaan ta'a. Akka abbaan barbaade kiiloo 2 kiiloo 3 deema jechuudha. Kun shiroodha. Kuni barbareedha jechuudha. Kuni shiroodha jechuudha. Sun barbareedha ifama. Kuni shiroodha jechuudha. Akkuma abbaan barbaadeetti naqamee ala kan deemu jira. Meeshaan biraallee fakkeenyaaf meeshaan ala deemu fakkii takii kana beektu miti. Takii kana namoonni tokko naannoo biraati irratti hin beekan. Takiin kun kana fakkaata. Takii jedhama. Qilqildaamee takii baay'ee bareedaadha. Hedduu takka baay'ee namoonni ala bachuu barbaadanis alarraa ijoollee fakkeenyaaf ijoolleen takii beeyne hedduun keessatti jira jechuudha. Laala isinitti agarsiisa. Takiin baay'ee bareedaadha. Takii jedhama inni kun jechuudha. Irra guddinni wantoota kana kan beekan ijoolleen naannoo Arsii gara Diidaa
minaaminni kanatu waa'ee takii kana isa beeka malee namoonni irraa beekan hin jiru. Takii jechuun meeshaa aadaa midhaan aadaa keessaa yeroo gurgurtaa yeroo fuudhaa dubartii fakkeenyaaf gaaf gurguranii takiidhaaniif jechuudha. Kan naannoo Arsiititti takii malee hin gurguran. Akkas isin jechuu barbaada. Namoonni kanallee xalabachuu barbaadan ijoolleen hedduu Suudirraa fakkeenya warroonni jiraatonni Suudii keessa jiraatan waan kana sirriitti barbaadu. Dubaay keessa Suudii keessa sirriitti barbaadu jechuudha. Kan meeshaalee kanallee xalabachuu barbaadan sarara heloo jechuun dagatina. Namoonni waan kana hojjetanis jira waan ta'eef wantoota kanallee isin hojjennee erguu dandeenya. Barbaadirraa shiroorraa akkasuma dhadhaa isin erguu dandeenya. Dhadhaa qulqulluu dhadhaa baay'ee bareedaa ta'e viidiyoo irratti isin agarsiisa. Ammaaf gaafa san halkan hojjedhe waan ta'eef sa'aatii itti fudhadhee viidiyoo hin jiraa miti. Namni nama si qarqu jechuun akkas isaan babbisaniini garuu viidiyoon isaan jira hamma tokko laaluu dandeettanii isin jechuu barbaada. Namoonni xalabachuu barbaadan dhadhallee fakkeenyaaf ijoolleen Dubaay keessa jirtan biizinasa meeshaa kana takii kana nagaadee yoo kan argitan ta'e akka tasaa nama dabarsiisanii namoonni nagaadeen yoo kan jiraatan ta'e wanti kun hamma ammaatitti Dubaay irratti hin argamne. Hamma ammaatitti Dubaay irratti in beeksisaan takiin kun jechuudha. Wanni Dubaay irratti beeksisamaa jiru bassoodhaa dhadhaadha qofa. Hamma ammaatitti takiin amma fakkeenyaaf namni fudhatee deemu keessan namoota sargii minaamina godhatatu fudhata malee irra guddinaan hin fudhatu. Gabaa irratti hin beeksifamneef isin jechuun isin barbaade. Warri kunniin immoo meeshaalee kana akkuma isin jedhetti itti fayyadamaa akka isin hin darbine meeshaa bitadhaa kaayadhaa tasagaluu jira. Rakkoon tokko Arabaa walloluu jira. Isin galee wantoota kanaaf wanni isin jechuu barbaade itti fayyadamaa bitadhaa kaayadhaa. Birri bakka biraatti tuma baaftaa meeshaa biraatiin uffataanu amma namni tokko uffata bitee kaayee booda kasaaraa seena. Maaliif gaafa riipoortii dhuftee uffanni sun immoo tuyyuu siin dabarsan. Hamma uffata kana bitu meeshaa kana takka itti yoo biyya keessatti firee lama yoo bitatte meeshaa kana firee lama bitatte meeshaa kana firee takka yookiin lama bitatte meeshaa kana burcuqqoorraa si burcuqqoo shaayii siinii buna ama siinii takkatu jira siinii hedduu bareedduu biyya kana keessatti fakkeenyaaf namni gizee tokko siinii buna gurraacha dhaabata. Siinii sunillee hedduun akka nama jedhe gizee tokko yeroo warra ollaa yaamtu siinii sun baay'ee baqa dessi jetti. Baqa maaliif kwaalitii qabdi siinii baay'ee bareedduudha. Akkas isin jechuu barbaada hordoftootaafi kabajamtoota kiyya. Akkamiin isin jedhee isinitti hima hin callisinaa. Ani meeshaalee hamma bitamu waraqata irratti qabadha. Daftara irratti qabadha. Daftara keetti irratti qabattee gaafa jettee mootuyyuu salphamatti wantoota si bira jiran hin jiraa miti. Meeshaalee bitachuu ati barbaaddu daftara irratti qabadhe akkasitti bitaaf jechuudha. Warroota godhu hundumaafu kanan isin jechuu barbaada. Ani viidiyoo keessumarratti dhaaba viidiyoo biraatti amma walitti deeminuti akka isin hin dabarre isin jechuu barbaada. Dhaamsana isin qabu immoo uffata haga bittan carqii garagaraa haga bittan meeshaan bitadha kaadha. Uffata hin qabda biyya Arabaa teettee mee maal bitatta? Eessa deemtee uffatta? Yoo taasise warroonni ijaazaa bayan humni bitatan malee garuu akka biyya Arabaa kanatti garuu qalbiin nama feetu otoo qalbiin si feetu irra guddina meeshaa mana keetitti guuttachuu qabda. Meeshaa mana keetitti bitachuu qabda. Waan otoo fi odoo tasagalte waan keeti itti harabaafatta. Mallaqa uffataan bitu san har'a feermuuzii tokkoon har'a burcuqqoo takkaan darzaan har'a jookii tokkoo bitatte jookii lamoo bitatte sifraa yoo bitatte tiraas carqii manaa yoo bitatte maggaarrajaa yoo bitatte ammallee namoonni maggaarrajaa barbaadan yoo jiraate keessan na dubbisa. Maggaarrajaa miti wanna algaa afaa algaa warroonni barbaadan jiraate na dubbisa. Afaan algallee hedduutu babbareeda biyya keessa jira. Haasaniin jechuu barbaada. Viidiyoo keessatti dhaabaa viidiyoo biraatti nama walitti deebinutti nagaan naa tura.